Akkasii akkasittiin ammallee hamma qarqara isaatti dhugaa akka inni namatti tolu jechuudha. Erga akkas gootanii tolchitanii baadee kanuma jechuudha. Zayitiin kun qibaatummaa yookiin immoo yeroo hundumaa dibachuu osoo hin taane qibaatii kana yeroo hundumaa miti qoricha siniin jedhe akka qorichaatti itti fayyadamtu malee akka qibaatiitti everyday miti jechuudha. Kun akkasii yoo yaa harka fuunee jaallatamoo kabajamoo uummata qaalii uummata jaalalaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif abaay'atu. Hordoftoota kiyyaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheetiin jira. Egaa warri har'areef gara maatii chaanaal Abeeloobitti dhuftanii laayik gochuun sheer sabskiraayib gochuun gara maatii kochi dabalamaa isiniin jedha. Akkasumas warri na hordofaa turtan warri jabaadhus naan jecha sheer sabskiraayib naa gochaatiin hanga guyyaa har'aatti na jajjabeessaa turtan immoo galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Isin kabaja isin jaaladha. Uummata qaalii uummata jaalalaa. Egaa guyyaa har'aa Abeeloof maal nuuf qabattee dhuftee yoo jettanii egaa akkuma beekamu jechuudha. Rifeensa keenya mana keessatti kunuunfachuudhaaf jechuudha. Kunoo akkasittiin rifeensi keenya fayyaa qabeessa yookiin immoo bifa qabeessa ta'eetiin akka nuti barbaannetti farrazachuuf yoo ta'e bifa akka nunnuu qabaate akkasumas immoo rifeensi keenya dhibee adda addaaf akka hin saaxilamne jechuudha. Zayitoota ani mana keessatti irraa fayyadamee faayidaa irraa argadhe akka isiniin biraan ga'u abdii guddaan qaba jechuudha. Yeroo hundumaa waan ani fayyadamu hundatu isinitti naan hima jechuudha. Egaa namoonni baay'een keessan irraa fayyadamtanii waan ani itti fayyadamu baay'een keessan jechuudha galatoominaan jechaa turtanii isinis asumaan naaf galatooma naaf jiraadha isiniin jechuun barbaada. Egaa special keessumaa namoonni rifeensi keessan akka malee bubuqqa'u akka malee jechuudha. Yoo harkaan qabdanis isin jalaa bubuqqa'u yoo filtanis isin jalaa bubuqqa'u jechuudha. Rifeensi keessan warri akkasii baay'een keessan rifeensi koona jalaa bubuqqa'a maalan go'aa warri jettan jechuudha. Akka inni bubuqqaane bu'aa mana keenya keessatti yookiin immoo akkasumas immoo jechuudha zayitii nuti itti fayyadamuu qabnu faarmaasii irraas ta'e suuqii irraas ta'e bakka hundumaarraa yoo argamuu kan danda'u biyya kamirraallee argamuu kan danda'u jechuudha. Baay'een keessan special araboonni keessaa mana keessatti kan fayyadamanii isiniif qaba'ee dhufeetiin jira. Isinitti nan agarsiisa isinitti argisiisee fayyadamasaa akkaataa fayyadamasaas immoo ana wajjiniin ta'aatii waliin itti fayyadamna jechuudha. Turtii gaarii na faana taasisa. Egaa jechuudha zayitiin kun kunoo kanadha. Kana fakkaata jechuudha. Zayitii kana fakkaata. Kunoo isa kana ilaala. Black seed jedhama kuni. Black seed jechuun habbaasota yookiin immoo habbasoota arabiffaatiin habbasooti yookiin immoo abasooda gurraacha. Akkasumas immoo naannoo tokko tokkotti maal jedhu waraqaa gurraacha moo maal jedhu waraqaa gurraacha akkasitti inan beeka jechuudha. Zayitii kana dhugaa dubbachuuf namoonni special rifeensi keessa rakkoo qabu rifeensi keessa yeroo hundumaa isin jala yaa'u isin jala bubuqqa'u jechuudha. Kana fayyadama. Zayitiin kun baay'ee bareeda. Akkasumallee namoonni hasaasiyyaa namoonni yeroo waa dibatanii urgaa damdamachuu dadhabdan kuni jechuudha qorichadha
tokko qoricha rifeensaatillee lammaffaa immoo qoricha tootaalii boodii yookiin immoo qaama keenyaallee jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Kuni eessa argama? Faarmaasii irraa argama. Oriijinaala jechuudha. Kuni oriijinaala. Hin bitama faarmaasii irraa jechuudha. Akkasumas immoo kunoo fileeksidii argitanii? Inni kun fileeksidiidha. Inni kun immoo bilaaksiidii. Bilaaksiidii, fileeksidii lamaan isaatu jechuudha. Abasuuda gurraachaa fi zayita talbaa. Zayinni talbaa immoo rifeensi keenya akka daddafee riilaaksii ta'u of gadhiisu yookiin immoo bifa qabeessa akkasumas immoo lallaafaa akka ta'uuf hedduu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fileeksidiin kun dhugaa baay'ee bareedaa jechuudha. Yoo habbasaa yookiin immoo fireesaa qabaattan baay'ee bareeda. Yoo fireesaa hin qabaanne immoo lamaan isaa fireesaa jeeliisaatti fayyadamu yookiin immoo zayitiisaa faarmaasii irraa bitachuu jechuudha. Egaa walumaan itti fayyadamna. Akkamitti itti fayyadamna? Kunoo qodaa duwwaan qaba jechuudha. Qodaa duwwaa akkasii qodaa akkasiitiin qaba. Qodaa akkasiin qaba jechuudha. Isaan kana walitti dabala jechuudha. Kunoo as ilaala. Haga xiqqishuu jechuudha. Xiqqishuu malee akka zayita sakaanii qibaatii isaa itti fayyadamtu otoo hin taane qorichaaf. Kuni qorichaaf jechuudha. Akkasumas kanas kuni ji'a meeqa jechuudha kan bitame. Kanas jechuudha haga ta'e. Kanuma jechuudha. Zayitiin kuni qibaatummaa yookiin immoo yeroo hundumaa dibachuu osoo hin taane qibaatii kana yeroo hundumaa miti. Qoricha siniin jedhe akka qorichaatti itti fayyadamtu malee akka qibaatiitti everyday miti jechuudha. Kunoo akkasii egaa waan hundumaafuu itti fayyadamee isin agarsiisa jechuudha. Wanta tokko itti fayyadami namaan jedhanii dhiisuu osoo hin taane waan inni itti fayyadamu immoo isinis fayyadamtanii akka mooraalii yookiin hamileedhaan itti fayyadamtan barbaada waan ta'eef jechuudha. Wajjiniin ta'a. Egaa akkuma beekame rifeensa kiyya haala kanaan rifeensa kiyya akkanii farrazetti jechuudha. Hin diigne ani xiqqootti hin dabala. Akka hijaaba keessa naa turutti jechuudha. Hijaaba keessa yeroo shaffanadhu akka inni na jalaa wanti hin taane kubburu hin jenne jechuudha. Rifeensa keessa yeroo filtan amma mataa koo rifeensa kiyya firiiziin godheera jechuudha. Akkasumatti farrazeen kaa'eetiin jira. Suuta ja'a. Ariifattanii rifeensa kee bittin gootanii filiina. Suuta. Akkasittiin suuta immoo jechuudha. Bishaanii lallaaffisa. Gootu malee garmalee yeroo filtan of jalaa balleessuu dandeessu. Akkasitti suuta assaa qabdanii suuta akkasitti filuu dandeessu jechuudha. Yeroo walgadhiisa ofumaatu walgadhiisa jechuudha. Egaa zayitii kana maal gootu ashii bantanii keessa galchitu jechuudha. Xixiqqoo hin baay'istan akkasittiin xiqqishuu ishee jechuudha. Qoricha waan taateef. Waan qoricha taateef jechuudha. Dhugaa rabbiiti jijjiirama guddaarraa argattu jechuudha. Erga akkas gootanii immoo
akkasittiin immoo harka keessan keessa galchaa xiqqoo ishii masaajii gootu jechuudha. Akkasittiin qarqara isheetti xiqqishuu ishee jechuudha. Baay'ee jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa rabbiiti. Baay'ee jijjiirama guddaa irraa argachuu dandeessu. Ani baay'ee na fayyadeera jechuudha. Isinillee akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Rifeensa keessan lallaaffisu. Bakka fayyaa qabeessa isinii ta'a jechuudha. Rifeensi keessan haala kanaan akkasittiin fayyaa qabeessa rifeensaa isinii ta'a jechuudha. Yoo akkas gootan akkasitti qabaatii akkas. Rifeensi keenya qaqqabaa jaalata jechuudha. Yeroo qaqqabdan riilaaksii yookiin immoo akka inni riilaaksii ta'u taasistu jechuudha. Boqonnaa argatu. Innaa haala kanaan ashamachuu ni dandeessu jechuudha. Akka zayitii isa kaanii hin baay'isiina. Zayitii inni kaan rifeensi keessan lallaaffisuuf isin fayyada. Kun garuu akka rifeensi keessan hin buqqaane fayyaa rifeensa keessanii eeguudhaaf faayidaa guddaa inni qabu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtu. Yoo abdan immoo wantoota kana yoo abdan zayitii isaas hojjetachuu dandeessu mana keessatti. Akkamitti hojjetattu? Kanaan duras hojjeteetiin jira. Daaktanii jechuudha. Kan laaxatti daaktanii ho'uun ajjeese jiru asmaa walji. Baay'ee hodha dhugaa waaqa loboqqina bu'ee daaktanii kokonaat ooyiliidhaan weeraa zayitii yookiin immoo zayituutiin illee hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbiiti. Yeroo rifeensi kiyya kan akka rifeensa kiyya goggogaa qarafaandaa bakka nama jibbisiisu hin jiru ture. Yoo maal fakkaata? Barbarrii fakkaata ture. Barbarrii dhugaa waaqaati. Qarafaandee barbarrii fakkaata ture. Gan amma ijoolleen dhugaa warri dur rifeensa kiyya beekanii maalitti goota maalitti dibdalaan jedhu kunuunsarraa kan ka'e rifeensi jechuudha. Kan kunuunsi yoo ati kunuunsite rifeensi kee bareedaa sii ta'a jechuudha. Kunuunsarraa kan hafe kunuunsarraa kan ka'e rifeensi malee amma wanti kun soba ta'uu danda'a, wanti kun nama fayyaduu dhiisuu danda'a jennee yeroo gadi gannu rifeensi keenyillee gadi deebi'aa adeema jechuudha. Dhugaa waaqaatii rifeensi kunuunsarraa ka'a jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Akkasii wanti rifeensa keenya caalu immoo tokkollee hin jiru jechuudha. Tokkollee. Haala kanaan suuta jettanii filtu. Rifeensa keessan asii achee hin filiina. Asii achee yoo filtan rifeensi keessan ni bubuqqaa jechuudha. Akkasii akkasittiin ammallee hamma qarqara isaatti dhugaa akka ittiin namatti tolu jechuudha. Erga akkas gootanii toshitanii baadee
akkitti namatti tolu dhugaa waaqa baay'ee tokko jechuudha. Kanas akkasitti hojii keessanillee hojjetachuu ni dandeessu. Akkasii ani amma yeroo hundaa ijaabatti akkanaa toluuf jechuudha. Ijaaba keessatti rifeensa kee garmalee kubbulli godhee asii achi dhaachuu natti tolu. Rifeensi kee faaxuwaa darbee immoo ijaaba keessaa yooni akkas godhadde ijaaba keessaa asii ol kubbulla jalaan jiru jechuudha. Maaliif rifeensi koo ijaaba keessa oola. Akkas yeroo rafuu qofa kananii ofirraa fuudhu waan ta'eef ijaaba keessa waan ooluuf jechuudha. Haala kanaan yeroon go'u yeroon ijaaba gadi xuwisu olla jaala kubbullaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa bakka 2 bakka 4 bakka 2 bakka 4 qofatti fayyadama jechuudha rifeensa kiyya. Yeroon ahadhumoo ijaaba keessaa akkatti nama jibbisiisu wayyoo dhugaa rabbi. Yeroon asii olee kubbulli jedhu jechuudha. Ijaaba keessaa nama jibbisiisa. Na akkasitti fayyadamtu. Mashallah. Har'a utuma jaa argadheetu nan bareeda. Dafqillee na ajjeese qaata. Mukee facufeen jechuudha. Dafqillee killa goe. Min felleg kana ol maal barbaada. Amaarinyaan beektu naan jedhaga. Beektu jedhaga sinumtu. Beektu sinu. Silaa miqqanya. Hanga mana namaa jirtanitti jechuudha. Kunuunfadhaa rifeensa keessan. Fakkeenyaaf jechuudha ani dhugaa zayitii kana lamaan jechuudha. Gatiinsaa qaalii. Gatiinsaa garmalee qaalii garuu hin bitu ani hin bitu jechuudha. Nanata. Ganama zayitoonni kun lafa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf zayitii oriijinaala zayitii isaan hin binne tokko illee hin jiru jechuudha. Zayitii kana akkamitti nyaatu ganama gursii isa jedhan gursaatiin jedheetiin gursatti go'eetiin na nyaachisa jechuudha. Gursa wajjin zayitoota hundumaa walitti miiksi go'ee nyaatu jechuudha jarri kun. Innaa sababa kanaafi animmoo waan irraa jedhuuf halli walli mana namaan jiraa miti. Ana miti kan ejjetu ana akkanitti dadhabe kan itti ejjete cubbuun qabu. Kanaafuu yoon ani irraa rifeensa kiyya diddibadhee rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Akkasittiin akkuma sana ahetti nanaha jechuudha. Yoo akkas gootanii guyyaa lama guyyaa tokko zayitii kabira guyyaa tokko zayitii kabira guyyaa tokko immoo kabira akkasitti fayyadamtanii namumti
rifeensi isaa garcacce jedhee walirraa adda ba'uuf diduyyuu jechuudha. Hin jijjiirama guddaatu jira. Isa dhugaan isiniin jedha itti fayyadamu haala kanaani kunoo waaw viidiyoo isinitti isinitti fakkaataa soorii isiniin jedha daddafeetiin hin godha. Egaa kanas kun akkuma kana erga akkasitti masaajii gootanii kan qarqara isaatti yoo barbaadan bakka lamatti illee hiruu ni dandeessu. Rifeensa keessan muuvlaazim ani bakka afuritti waanan godheef isin bakka afuritti gochuu dhiisuu ni dandeessu. Akkaataa mana namaa keessatti akkaataa uffannaa keessanii yaani ijaaba akkamitti akka uffattan waliin wal ilaaltanii akka barbaadanitti godhachuu ni dandeessu jechuudha. Ani waan akkasitti natti toluufin bakka afuritti godhadhe jechuudha. Waaw dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tole jechuudha. Argitanii kun afur akkasii kanammoo egaa kuni jechuudha dibattanii kaatanii waan miiccan tokko illee hin qabu jechuudha. Hin miiccanii akkasittiin guyyaa 3 guyyaa 4 buluu ni danda'a jechuudha. Kuni akkasittiin oom tokko fooliin qabu ooman qabu galgala dibattanii dibbinni gootanii rafuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota jaalatamtoota kabajamtoota maatii Abeeloof laayikii sheerii sabskraabii hin dagatina. Turtii haganatti nafaana taasistan galatoomaa isin galateeffadha. Turtii biraan immoo waa biraan haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isin jaaladha isin kabaja uummata qaalii uummata jaalalaa jechuudha. Hedduu na jajjabeessitu galatoomaa isin